Obsitu hada gota sisirbu duhu kanadula Harragata hate danota sisirbu duhu kanadula Hada gota sisirbu duhu kanadula Siti martinun kurura sisirbu duhu kanadula sisirbu duhu kanadula Yogorom sikenya dan dunga silba ne hayo akora badino kore ne tiche ne hayo nubi kilfane rasani yo toli hayo ashini biri mufata kamare hayo borate lola kormi hadate ne hayo No folcha Fate wadni sida gai lafti sida gai ibbi sida gai ibayun sida gai kalage tanaga seolch naga sibulch gadabi sigachi gamalen chakor ma sigodi burana kakes manakati sibulch jinfu tuli tulan oromo gabbisi oromo to kumma isa jimsi dinan udi rabbil galadibi dinu sindandain hama sindandain badan sindargini kasi sidi barus yala haribam dubata debu dubasin debisin ifasi basera bidukasin debisini ifasi abas badna si abas kharaqa jela si ademsis was dafrab jela hakas jela hakufisu kakufen kain kalufen debin suraga toltut dilterinna jarraha no folcha Fate wanni sira gai ibbi sira gai ibayun sira gai gadabitti sibulti gadasi ullusis dolollo yas ya gabbis chini sangoms sanga wandams ejer sagara sigode korma nyara sigode aritu jala wa'ada qabi lesu jala bay gama tolasi qabi toltu rasiolch tokumma irre kejibs irre dina hukis hukasan wajjes elalle uses usa gabbis gama tolasi qabi toltu rasiolch wate wadina gai libina gai gadabitti sibulch gadasi ullusis suna toltu ha toltu التالينا هوبا إجرافا فاتي جنانو فلشا فاتي وان داغاي لبي داغاي إبايون داغاي دولو دوياس يا أمبا غبس سانغا وندامس چني سانغومس أفان كينا ربي توكو غودي أورومو ربي توكو غودي كاولي غد نففجا سنور راكاس دينا نجالا كاس أفان كينا توكو غودي لينچا اجرسا غارا غودي لينچا نيارا غودي ولي نغالچ دينا نجالا كاس غربما نجالا كاس دينا أدان نفجا أدان نكوكو تنور راكاس نو والنوبيسس حاجة تلتوت ايش بسم الله جل الكعبة فاتي وادي سيدا غاي ربي سيدا غاي ربايو سيدا غاي دولو دوياس يا أمبا غبس چيني سانغومس سانغا ودمس إرّي لينچا غود وان سنتول إرّي رفا غود غدا بن نغالچ غدا نهلوسس اجر سغارا سيغود غدا نيارا سيغود إرّي أورومو كينا إرّي كيرو كينا إرّي كيريچا كينا إرّي لينچا غود
waan isaan tolle irreeffaa godhu abbaan biyyaa biyyatti haa galu wanti isaan tolle biyyarraa haa ba'u sunaaga toltuuti haa qabatu faatee waan sii dhaga'i lafti sii dhaga'i dhibbi sii dhaga'i dhibaayyuu sii dhaga'i kasii dhaga'i nagaan si haa oolchu ka oolcha nagaan si haa bulchu doloo dhoyaas yaa hambaa gabbis cinii sangoobs sangaa waddams sunaaga toltuuti haa qabatu nagaan rabbis naa oolchu horaa bulaa turaa. Faatee waati dhaga'i dhibaayyuun dhaga'i faadhi dhaga'i ardii dhaga'i doloo dhoyaas yaa gabbis sangaa cinii sangoobs sangaa gabbis sunaaga toltuuti haa qabatu. Galatoomaa ulfaataa jennaa mee hamileedhaani manguddoota kennaa gara waltajjiitti nu deebisa. Galmi kee Afrikaa waa karaa taftaaree. Qabsoo ati goone wanta yoo seetiree. Dharti samii baatee rasaasa sirroobdus. Dachii jala seennee lafa siin sochooftus. Rasaasni sirroobe lubbuutee baasee malee dhugaa yoomsi harkaa buute garuu. Dachii siin sochootee gataan tartee guftus dhugaa yoomsi harkaa buuse. Oromoo koo saba dhugaa. Afaan bineensaa keessaa dhugaa harkiftee baafteessa. Michee bareechitee galmatti garsiiftee karaarra keetteessa. Merree dhugaanis himma gaaree maqo eenyullee qabatee ganda biraan dhaqo. Yoomuu kaayoo hawwii uummatatu galmagaa keessa barra margi abbaatu malattidhaa. Nujiru murree ofirra ganna nu ognaan innee qorree kee. Yaa dhugaa duras dogoggortee maqaana yaabbatte kanaaf galma keerraa karaa sakaalamte. Yaabbannaa bulloo malee gamata gubbaan ba'u. Amannaa qeerroo malee abdannaa qarree malee lubbuu ofirra ba'ee ka dhugaaf dhugaandu. Amannaa shaashee malee abdannaa shaashee malee lubbuu ofirra ba'ee ka dhugaaf dhugaandu. Walfalee gabrummaa gootota cufameera. Fortuwa hundaatu ummata harka gareera. Beerree bakkuma jirtanitti muramte gulu. Beerree horaga muramte lutokko hore shaashee. Sirni kee gadaadha hundee walqixxumma hangafa Afrikaa kuushota ganama bokkuun kee deebi'ee dhugaan dhugoomeera. Afrikaaf dhaqanii hunduusi eega fuuldurri ifaa hundaan kan beeknaa joom kana qofaa Afrikaaf kennaa. Hartuun Oromoo laante jabiistuu laante kan ofoo dhaabbatte killee dhaka buute. Dhaga gaafa qiyaamaa bokkuu keedeeffatte waaqaa labattuu muramte abba torbattuu muramte. Fakkii hantuuta sana lakkii hantuuta sana hortii hantuuta sana gadana. Gara shaashee lakkii hantuuta sana hortii hantuuta sana qeerroo kana. Dubbi namaa ijjiti inni manii maratti abba jalleeffa ta'u
tokko wara shagaase dubbina maayichiti hini manii gadati shaashe tanreeffata ooddaa badati shaashe lakki hantuuta tana qorsi hantuuta tana goofadana bakka jirtani wama sodaannu haqa falmanna kanan shakkinu eenyuunu moona bokukeena haqa qabna dhugame eenyuunu himu bare bokukeena dhuga qabna haqa qabna eenyuunu himu bare wama sodaannu haqa falmanna kanan shakkinu eenyuunu moona Bokukena harga kesan kana pada doyo tadi nafe toko ba nutoko shashe gare nabata shashe Tokoma shashe Lutoko Nojabu Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Bebe Tempo Josi tempo Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Tokuma Ya ilman oromo Tokuma Ya ilman oromo Tokuma
Oromiyaan biyya teenya bilisi bandira keenya bilisummaa 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 ammas bilisummaa. Akkuma galtee gaa'uma keenyatti galii galoota nuujjillee kan turti arraamurannee kaane qabsoona bilisummaa dhugaa wal'aansoon arganna arraamurannee kaane sosoona bilisummaa dhugaa wal'aansoon arganna Oromiyaan biyya teenya bandira keenya. Bilisumma, bilisumma, ammas bilisumma. Toshate dullose umri, mansi waya siparite, siparite. La 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 la, la 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 la. Yesu boni kenya nuta, Yesu boni kenya nuta. Fada somal fada. Samsani dafka male jabo buratani hama alatana hi samsani dafka male jabo buratani asirra wati fragante sani Tofate dullomte umre tante dumte Tofate dullomte umre tante dumte Marsi waya sifarite Sifarite Fayel fana Galatoma sigarana Nutoko Bakala Hamidanu Kannafika Kerro Bakala Kawan Kongresi Federal Oromo Itana Kongresi Federal Oromo Itana Kongresi Federal Oromo Mandela Oromo Jirenya Sabota Mandela kabajamtoota jiraatota magaalaa Shaashamannee kabajamtoota jaarsolii biyyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota abbootii amantaa haawwanii fi abbootiin keenya qeerroowwanii fi qarreen keenya uummanni Arsii lixaa guutummaatti uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa baga guyyaa kana wajjin geenye akkam jirtu nagaa jirtuun isiniin jedha. Guyyaa kana bakka kanatti argamuu keenyaatiif baay'ee gammannaa tariitii jaalleewwan koo yeroo baay'ee iddoo kanatti deddeebi'anii haasawwan uummata kanaa wajjin mari'ataniiru ta'a. Ani garuu uummata haga kana baay'atu fuulduratti magaala kana keessatti bakka kanatti argamee kanan haasawa godhuuf uummata wajjin kanan wal baru yeroo jalqabaatiif waan ta'eef fayyaataa galatooma waan na afeertaniif isiniin jechuun barbaada. Waa'een uummata kana anaaf haaraa miti. Waa'een uummata Shaashee anaaf haaraa miti. Qaamaan yeroo jalqabaatiif kanan bakka kanatti argame yoo ta'e iyyuu qalbiin koo hafuurri koo qaamni koo as isinii wajjin ture isinii wajjin jira jechuun nan danda'a. Waan isin hojjettan hundumtu waan isin hojjechaa turtan hundumtu qabsoo isin geggeessaa turtan hundumtuu qubanan qaba nan beeka gootummaa keessan nan beeka sabboonummaa keessan irratti shakkii hin qabu oromummaa keessan irratti shakkii hin qabu Itoophiyaummaa keessan irratti tokkollee shakkii hin qabu. Keessumaa as kana har'a waltajjii kanarratti yookaan naannoo staadiyeemii kanatti hiriyoowwan koo kan nu wajjin turan maakalaawii keessatti nu wajjin dararamaa kan turtan baatuu yookaan Zowaay keessa mana hidhaa nu waliin kan turtan akkasumas Qaallittii kan turtan hedduu akkas hin taatan ijoollee Shaashee isinin beeka
Fayyataa galatoomaa bakka guyyaa akkasii kana bakka kana iddoo kanatti wal agarree isiniin jechuun barbaada. Dadhabbii keessaniin dhufe dadhabbii uummanni kun godheen qabsoo uummanni kun raawwateen osoo walirraa hin kutin adda keessan rasaasaaf kennitanii yeroo keessan gubdanii itti reebamtanii itti duutanii guyyaa kana nu argisiisanii fayyaa ta'an isiniin jechuu barbaada. Egaa waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Yeroon ammaa kun maal keessa jirra yoo jenne yeroon har'aa wanta nuyi keessa jirru dubartiin da'uudhaaf jettee miixuu isa dhuma keessumaa hawwan hin beektu warri deessanii beektan hin beektu warri biroonis immoo numa beekna miixuu ishee dhumaa keessa jirra. Yookaan waan haaraa dhalataa yookaan immoo sirna bututaa sana isa durii sana isatti deebina jechuudha. Yookaan sirna isa waggaa 50 dura ofirraa ganne qabsoodhaan ofirraa ganne isa kaleessa ijoollee keenya boolla tokkotti 50-60tti oowwaalle isa namoota meeqa ittiin of biraa kuffifne isattiin qeerroowwan keenya meeqa kolaafamanii isa haadholiin keenya baay'een isaanii itti gaddan sana yookaan isa boolla keessaatii baafnee aangoorra kaa'uudha sirna gonfoo sana yookaanis immoo mirga sabaaf sablammii kan keessatti kabajame federaalizimii dhugaa ijaaruudhaaf yeroo miixuu ishee dhumaa kana keessa jirra amma. Kanaaf maal gochuun akka jiru kan walitti himnu miti. Har'a nuti waa'ee mirga keenyaaf, waa'ee garee keenyaaf, waa'ee saba keenyaaf, waa'ee eenyummaa keenyaaf, waa'ee bilisummaa keenyaatiif bakka kanatti wal geenyee jirra. Warri biroon immoo har'a Adaamaa keessatti waan biraatiif wal ga'anii jiru. Akkamittiin mirga keenya akka cabsan, akkamittiin warri kaleessa alagaa jala ture har'a immoo alagaa gooftaa biraa jijjiirratanii akkamittiin akka nu bulchuu danda'an, akkamittiin sirna durii sana keessatti nu deebisuu akka danda'an yeroo ammaa kana mareerraa akka jiran hundumti keessan ni beektu. Kanaatiif yeroon nufu kun yeroo murteessaadha. Yeroon fuula keenya dura jiru kun yeroo murteessaadha. Beektu akka Oromootti maqaa hedduu nurra kaa'u qabsoo kana qeerrootti du'ee asiin ga'e intarhaamoo jedhanii abaaranii arrabsanii qorqalbii isaa cabsanii akka inni mataa ol qabatee hin deemne akka inni waan shakkamaa ta'etti akka waan inni yakkamaa ta'etti akka waan shiftaa ta'etti lakwaanii addunyaa biratti illee akka kanatti lakkoofsisuu barbaadu. Haa ta'u iyyuu malee uummanni as jiru kun dhuguma shororkeessaadha. Dhuguma intarhaamoodha. Dhuguma isa sanyii namaa duguuguudha. Immoo isa sanyii namaatiif falmaa turedha. Qeerroon akka nuyi beennutti Oromoo qofaaf miti kan inni qabsaa ture. Kan inni bilisoomsesi Oromoo qofa miti. Sabaaf sablammiiwwan hundumaatiif wabii ta'eera dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Har'as qeerroon keenya, qarreen keenya, sabi keenya guutummaadhumatti mirga sabaaf sablammiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii hundumaatiif wabiidha jennee yaadna. Akkasumitiiree eeka isaan wayita jedhani Oromoon yoo aangoo qabate bakka tokkotti yoo ol ba'e sabaaf sablammiidhaaf baay'ee sodaachisaadha jedhu. Haa ta'u iyyuu malee Shaashamannees haa ta'u Oromiyaas haa ta'u biyya sablammiin keessa hin jiraan yookaanis immoo kan Walaayittaan keessa hin jirre kan Gamoon keessa hin jirre kan Sidaamaan keessa hin jirre kan Gedeoon keessa hin jirre kan Guraageen keessa hin jirre kan Silxeen keessa hin jirre Shaashannuu ta'uu hin dandeessi. Ta'uu hin dandeessu. Kan hunduma keenyaati. Warra afaan keenya kabajan, warra saba keenya kabajan, warra aadaa keenya kabajan, warra eenyummaa keenya kabajan hundumaa hammannee wajjin jiraachuudhaaf nu ijoolleen Oromoo qophiidha. Kun shakii kuni firrillee alagaanillee mootummaanillee addunyaan kana shakkuu hin qabu. Nuyi kaleessa sammataadha. Sabaaf sablammii adda addaa wajjin hin adda nu baasuudhaaf yaalii isaan godhan kaleessas guddaa ture har'as immoo jabaatee itti fufee jira. Fakkeenyaatiif dhiyooma kana waggaa darbe keessa hin yaadattu yoo ta'e uummata Gaamoo wajjin walitti nu naquudhaaf walitti nu buusuudhaaf yaaliin guddaa godhamee jira. Gaamoon uummata miidhameedha akkuma keenya. Tariitu nuun oliyyuu kan miidhameedha. Walaayittaan nu wajjin kan miidhamaa turedha. Sidaamaan kan nu wajjin dhiitamaa turedha. Geedawoon kan dhiitamaa tureef kan dhiitamaa jirudha.
ummatoota kana wajjiniin sababatti wal loluufis hin qabnu akeekisaas hin jiru kaayyoonsaas hin jiru galmi biraanis hin jiru jechuudha. Kanaatiif ammallee obboloowwan keenya asitti argamtan Sidaamaarraa affeeramtanii as jirtan baga nagaadhaan nu dhuftan baga iddoo bakka kanatti argamtanii ayyaana kana nu wajjiniin kabajuudhaaf baga dhuftanii hariiroo keessan obbolummaa keessan nutti argisiisuudhaaf sababii dhuftaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Argitaniitu yoo ta'e yeroo darbe uummanni siltee kabajaa guddaadhaan waan Oromoof ta'e nuutaa waan Oromoon filate hin filanna saba kana afaan isaa hin kabanya eenyummaa isaa hin kabanya saba kana wajjiniin jiraanna duuti keenyas jireenya keenyas saba kana wajjiniin jedhanii nu badhaasanii kennaa nuu kennanii nu wajjiniin jiraachuudhaaf waliin waadaa walii gallee jirra. Saboota biraa wajjiniin illee hariiroo nuti qabnu gara fuulduraattis akkuma kana ta'ee itti fufa jechuudha. Haa ta'uuti akkuma nama isinitti dubbadde ummatoota biroo wajjiniin olola adda addaa oofanii shakkiin akka deemuuf sodaan akka nu gidduu galuuf akka isaan nu namanneef akka isaan nu irratti ka'aniif gochaan har'allee adeemfamaa jiru baay'ee guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee uummanni Oromoo akkuma kaleessa gochaa ture har'as hammatee sabaa fi sablammoota biroo wajjiniin jiraachuudhaaf murannoo qabu gara fuulduraatti illee jabeessee itti fufuu qaban jedha. Karaa biraa waan gabaabaan dubbadhee xumuruu barbaadu. Uummata keenyaa har'a akkuma isin argitan bifa kanaan asitti wal agarree waliin dubbachaa jirra. Garuu yoo xiqqaate godina 8 yookaan godina 9 keessatti Oromiyaa godina 20 qabdu keessaati godina 8 yookaan godinni 9 akka kanatti wal gahanii waliin haasa'uu miti. 3 ta'anii 4 ta'anii wal faana deemuun walii wajjiniin haasa'uun dadhabamee jira. Wallagga irratti duulli labsamee jira. Obbolaan keessan akkuma kaleessa isa akka sirna wayyaanee akkuma sirna dargii sanaan olitti har'allee guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru. Mana isaanii keessatti du'aa jiru. Qotee bulaan biyya isaa keessatti qotatee jiraachuuf dadhabeera. Har'a daldaltoonni biyya sana jiran guutummaadhumatti akka iyyooman barnoonni naannoo sanaatti akka dhaabbatu tajaajilli mootummaa guutummaatti akka dhaabbatu akka iyyooman bakka isaanii irraa buqqa'anii gara naannolee gara biraatti akka isaan godaanan taasifamaa jiru. Kanaaf Gujii keessattis kan raawwataa jiru kanumadha. Amma immoo Lubaaboor keessattis babal'ateera. Shawaa lixaa keessattis babal'ateera. Shawaa kaabaa keessatti illee babal'ataa jira. Wanti kun bora asiin ga'u jechuudhaaf tokkollee ragaa hin qabnu. Bora asiin dhufu jechuun akkuma sangoota warra sadii sanii tokko adii tokko gurraacha tokko diimaa jedhanii akkamittiin adda baasanii akka nyaatan sheekoo Oromoo keessaatiin ni beekna. Akkatti waraabessi nyaate jechuudha. Akkatti warra bineensi nyaate. Har'a Wallaggaa nyaachaa jira. Har'a Gujii nyaachaa jira. Bor immoo iddoo kana akka inni nyaatu kun beekamaadha. Kanaaf walii birmachuun walii dubbachuun haga command postiin iddoo sana ka'utti qabsoon keenya itti fufuunsa dirqama ta'a jechuudha. Kanaatiif tokkummaa Oromoo waan ittiin diigan keessaati tokko Oromoo isa tokko ofitti qabanii isa biraa immoo ofirraatii qabanii qofa qofaatti tokko tokkoon rukutanii tokko tokkoon ajjeesanii tokko tokkoon dookumentarii fiilmii irratti hojjetanii tokko tokkoon olola irratti geggeessanii tokko tokkoon kana sana jedhanii maqaa kennanii fi tokko tokkoon afaan kaawwachaa deemuudha ajjeesaa deemuudha. Kanaatiif utuu kana hin ta'in akkuma kaleessa jijjiirama kana fiduudhaaf wal bira dhaabbannee boolluma tokkotti akkuma awwaalamne akkuma sana har'allee wal bira dhaabbachuun kanumadha. Filannoo fuula keenya dura jiruuti uummata kana addaan baasanii filannoodhaaf dhiyeessuudhaaf karooratu jira. Gar tokkoon akka uummanni hin filanne bakka tasuma dhibbatti iddoo itti abdii kutatan irraa hokkarri yookaan jeequmsi akka hin raawwanne godhanii akka inni itti fufu godhanii filannoon bakka sanatti akka hin geggeeffamne gochuudha. Bakka filannoon geggeeffamuu danda'uttis hin filatamu jennee hin yaadnu garuu kun tarsiimoo isaanii. Kanaaf waan gochuun nurra jiru amma guutummaatti Oromiyaa keessatti filannoon geggeeffamuu danda'utti eenyu keenyallee filannoodhaaf qophaa'aa ta'uu hin dandeenyu. Oromoon tokkodha yoomillee Oromoon gar tokko filate gar tokko hin filatin ta'uu hafuu hin danda'u. Wal bira dhaabbanna waliin duuna waliin jiraanna gar tokko bilisoomee gar tokko gabrummaa keessa taa'uu hin danda'u. Kanaaf obboloota keessan bira dhaabbadhaa. Wanna amma deemaa jiru kana yookaan sirna durii deebifnee ofitti dagaagsina
yookaan federaalizimii dhugaa ijaarra yookaan immoo sirna gonfoo sana deebinee fudhanna jechuudha. Kana keessaati filannoon isaa maal akka inni ta'e ani isinitti himuu hin danda'u. Waan gabaabaa tokko har'a lammummaallee kan nuu kennan isaan ta'aa jiru. Miseensota keenya namoota keenya tokko warra biroon gaafatani garuu lammummaan kee eessa eenyu ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Ati Itoophiyaa miti ittiin jedhu. Miseensota biroo gaafatanii hin beekan. Warrumti gaafatanii iyyuu baay'een isaanii lammummaa Itoophiyaa hin qabani. Garuu abaluu lammii Itoophiyaa sababii hin taane filannootti dhiyaachuu hin danda'u jedhaniitu falbii nutti kaasaa jiru jechuudha. Lammummaa kan nuu kennu eenyuyyuu miti. Nama harka keenya irratti dhalate, nama afaan keenya dubbatu, nama nuuf falmaa ture, nama nu wajjiniin ture, lammummaasaa eenyullee shakkuu hin danda'u, eenyullee kennuu fi irraa fudhachuus hin danda'u. Lammii keenyadha, lammii keenyadha. Amma kun dhugoomutti lammata nus gar tokkoon abaluu ka barbaadan filannootti dhiyeessanii ka barbaadan immoo filannootiin ala gochuu danda'u yoo ta'e sababa filannuuf hin qabnu sababii gara filannootti deemnuufis hin qabnu jechuudha. Kana ammallee beekuun barbaachisaadha. Nuyi lammii keenya hin beekna nama nuyi lammii keenya inni dhiyeeffanne lammii keenya ta'uu isaa fudhachuun dirqama jechuudha. Kana ta'uu baannaan tokko keenya irra deemanii lammummaa keenya nama nuu mirkaneessu nuyi eenyuun illee hin gaafanne. Abashaan eenyummaa keenya nuu mirkaneessu lammummaa keenya nuu mirkaneessuudhaaf mirga isaanii namni kenne hin jiru jechuudha. Egaa ani kan caalaa dubbachuu hin barbaadu filannoon dhufu kuni fuula keenya dura jiru kuni waa hedduu baatee as deemaa jira. Irratti qophaa'a. Waraqaa eenyummaa keessan fudhadhaa. Sabboonummaa keessan eeggadhaa. Eenyummaa keessan eeggadhaa. Fayyaa ta'aa galatoomaa ulfaadhaa siniin jechuun barbaada kanuma irraa wal. ሌላ ደግሞ ከሲዳማ የመጡት ወገኖቻችን አሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው እንፈልጋለን ከሲዳማ ወገኖች። ከሲዳማ የመጣ የኛ ተባባሪና የኛ ወገን ካሳ አዲሱ ቱሌ ወደ መድረክ ይመጣል። የዛሬን ቀን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ ይላል። አዎ ቄሮችና እጀቶች ትላንትን አብረን ነበረ ስርዓቱን ያፈረስነው። እጀቶችን እንወዳችኋለን። ከሲዳማ የተወከሉትን ሲዳማ በሉ እስኪ ሲዳማ 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 እጀቶ በሉት እስኪ እጀቶ እጀቶ እጀቶ። እሺ አፋ ኦሮሞ ከዳን ለተዳብሰን ከሰ ተዳባለ ሎገን ዱባዴ ዳደው አንለ ሲዳማለ ኦሮሞራ ጋፋ ኦሮሞ ወያኔ ጋፋ እንጂፋት አርጋና ጀቴ ኑቲ በዳቶ ጅሩ ጋፋ ፍንፍኔ ሴንቴ ነማኬና ጋሪሪ ቦጅቴ ቦጃቴ ከወራ ፊዴ ቦሊሪ ጋፋ ኑይቱ ናፋ ጋፋ ኑሚቱ ሽግግሪ መንግስቲ ኦደጊ ኦሮሞ ኬሳ ዮባቱ nami bahe numa oromo isin gafa batani bale gafa atani ale sumale kessa nam wogga heddu nam ture numa amile ha bane bora bara adu manu male wago gutufa nami karanu jire aka haji kuntafa aka haji दाऊदी फा नमी करार नूचिरे सुमाले के सददन्ने मगा ओरोमो मगा सिदामा ओली गोले गर्बूतन के साइंबा नहीं मोकोरायो यन्नुल्ले मला बिर्री भी नूबिता था इल्मा के ना नूबिता था इल्मा के ना वो नूफी नू आतो देवित्तु बोजिते वो रफीक देती मिर्ती के लिते नूरा तो खेतु e bayi kusunnu fakkane lafa buuficha dadanne reefu lafa buufatarra me attan jirtani nu isi wal jirra gafa engeddani qeerrooteena nuuti kilaashi duula baale isi dadda biirii fi worqataani duulichaan duula bayicha yoo hiittani nuuti ammallee nuuna attan nu kaachani bada ijoollee qeerrooteena.
isi wajji jirra isi dirra amalle hannu addana kara bire yankannu kara kannu kara teedna leesiruma kara keedna leesiruma ijji teedna leesiruma ndulle sini addanna nu addatartani nu beesini wali jirra kililini gafan gedda kililini gafanne kilili tana dangafanne barajano eti takilai gizati nujete sidamo takila gizati nunjerani baradargi kifla gari sidamo nunjerani bara wayane kara tachani man nunjerani maga ke nakani nuballesani abbo maga ifibulla federali nuga barbanda to jennu salam salfi malatto kenna qabanne darara qabanne loqe bane achinun fitani jibe bebinesi nu jaatera refa kenna hagadda tunami abato abalin lafafe warra gada bijerani arsi kadde dunte lafa banande mananle lafelen galfanne amma tam galfatara lati amma le bejarri numbune kanyate nunde be nyaatara amma birrini namin be kullu majetti amma le malanu ta borarani amma le nami gafa ngeddani nami kori chanjiru amma le burebe yo kana fasida amma le dikko isin keessa dara maafi mbairati yemo itinero oromo kindere do nomo ninke kindeti kinde ninketi taadi adda badate seme warri semeni nufu duri si shuminata yo dutte asifuratu nuduru garbumma nun kennite debti amba labun achi nun garbo fattu hiranne sidirra jirra wari jirra adda nun basanu duilli adda nun basu warana adda nun basanu wali jirra binesi akadda base akanunyanne nunyata jirti jabada isini wali jirra rabbi nutisu armaachi rabbi le nudisu tarankenna oromo oli jera refim be lafe kenna kabadda jirtu amalle lafuma achuma jirti himbe tanu isini lafuma lafe badda jirti amalle ngalle kenna kara sumale namnube achi lafe nun jirti ani warra shawwe sede di gafa di mana gofi gafa lencholle ta achi batu nari gamada fa wali kumsa gada fa wali nami shawwe basalta jasene abba warana sidama anu nari gamada gafa warana shawwe basalta nyanu galchani achi nu gafa nu marsani warri angetu imbek warri dallo manna imbek ankasa diso na anjerani warana sidama ala fi akata namni nambek warri achini amalle arindune ijolle jala gudinera amalle kagudate le sidimbeku kajala gudatu le isin gudatu no wali jirra isinile nu gargara adala fankannu galatoma sinjera Nayega hedu galatoma jannani nano sidama irra kopoles kenna kasa adisu tule ato kasa adisu sidama ወገኖቻችን የመጡናቸው በጣም እናመሰግናለን እንወዳቸዋለን እንናለን ቄሮና ኦሮሞች እሺ አመሲ ናሎ አላባ ኢራ አሲት ዱወላ ሀጂ አህመድ ሀጂ መሐመድ ንወጂ ጅራ አና ነው ወገመደን ሲሪ ጀራ አፋን ማቆፋ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኛ አላባነን አላባ ወራዳ አዎ አላባነን አላባ ኮች ልጆች ነን ኮች ልጆች ነን አላባና ኦሮሞ አንድ ላይ መሆኑ ከዚህ በፊት ይታወቃል
አንድ ብሔርነን አንድ ቤተሰብ ነን አንድ ላይ መኖራችን ከዚህ በፊትም የተረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል በዚህ የተነሳ ከእንግዲህም ቢሆን በሚመጣው ነገር በሁሉም ነገር ተሳታፊ መሆናችን በዚሁ እንደ ማረጋጋጥ ይወዳል ስለዚህ አላባና ኦሮሞ ድንበር ላይ ድንበሩ በመሆኑ ባሻገር ከዚህ በፊትም የተለያዩ እንትኖች ላይ ተሳትፎ እስከ እንትን ድረስ ኢሬቻ በዓል ድረስ ተካፍለን በባንዲራችን በሚታወቀው ሁኔታ ተነጋግረን ሐሳባችንም አንድ መሆናችን አረጋግጠናል አሁንም ቢሆን ከእንግዲህም እንደ አስፈለገ የኩሽ ልጆች በመሆናችን በቃ ከዛም በተጨማሪ አሁንም ቢሆን ተደጋጋሚ አንድ ላይ መሆናችን እናረጋግጣለን አንድ ነን አላባ ነን ኩሽ ልጆች ነን አንድ ቤተሰብ ነን ማለት ይቻላል ይሁንም ለዚህም ደግሞ ስለበቃ ለዚህ ግብዣም ስለተጋበዝን በጣም ኦሮሚያ ባለስልጣንም ሆነ ኦሮሚያዎችን በአጠቃላይ ሁሉንም ማነው ገዳ ሴራ በጣም አመሰግናለሁ በአላቢኛም ሀላቢሳኒ ኩድሮጋን ካንዴም አሁን ሰላም ጆሃር መሐመድም ሰላም አለይኩም ብዬ አሳባይ እንከንሳን አላቢኝን ሀላባይን ኮምቤቻ ድንበሪ አካባቢ አጀላካ አላቢ ድንበራን ሻኮ የየየነ አካባቢ ዮሚ ኦሮሚያ ወሶን መጡ በለብነን መጡባ ዮሚታውስ ነው ደሞ ከንቀተሮን የሆነ ተሳትፉቲ የሆነ ሄቸቲ መጣን በላን ከን ሜሮን ከን ኮሂሩ ጫገነ ቀጣን ከንቀተሮን ይቆስኛ የሆነ ሰሪን ባድነ ባይሊን መጡባን ካሞታ ተሰቆኛ ተሳትፉን መጣን ይ አሳብ ኢታንኪነ ኢትየ ካኖዮ ጨርሻለሁ